Yoo yaa hordoftoota gadaa chaanaal akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa waan isin raabanneefis dhiifama isin gaafachaa akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa isin jenna nutis nagaa qabnaa galata rabbii torbee kana dhiifama waan biizii ta'eef hindi qobbadee warroonni maatii chaanaal kanaan taanee maatii channel kana ta'uudhaaf subscribe gochuu qabdu warroonni mootiyu maatii kana taatan maatii channel kana taatan like share gochuu qabdu jedheetiin yaada galatooma nu jajjabeessaa isin jenna akkuma duraan baratan so hadhaan tana waan haaraa qabdee isin dhiyaadee jira WhatsApp in 2020 keessa bara haaraa keessa waan tokko qabatee nu dhufee jira sunis waan nama gammachiisaa waan ajaa'ibaa eegamu ture jechuudha waan dark mood jedhamu kalara isaa akka feene jijjiirree gosa isaa akka feene ciccirree akka barbaadu goonee ammas bu'aa isaan qaban hedduutu keessa jira kana isin ibsuudhaaf xiqqoo tuttuquun yaala isin mootiyu kaachirraa nafee keessa deemtanii argachuu ni dandeessu WhatsApp kana garuu ka duraanii balleessitaniiti kan argachuu dandeessan ka duraanii daawunloodii ka gootanii keessaa qabdan ka itti fayyadamtan oolii kana balleessitaniiti saniifuu yoo akkana jedhu WhatsAppin keessan ka duraa sun osoo jiru ka biraa dalaguu danda'u jechuu kooti so san linkii kana kan argatanii so linkii san kan argachuu dandeessanii video kana jalatti YouTube kan keessentanii video kana jalatti linkii isinii kaha linkii isaa in argatanii as jala isinii kaha kanatti raafee mootiyu telegram kiya join gochuudhaan telegram san group qabna group san irratti wantoota garagaraa waan videodhaan hin dalagamne wantoota barreeffamaan wantoota pictureedhaan maaliidhaan dabarsinu jira achirraan argattanii kanatti raafee wantoota garagaraa wantoota haaraa akka appii haaraa maali wantoota lipiin isaanii play store irra hin jirre yookaan google irraa bu'uu hin dandeenye achirratti isinii kenna achirraa fudhattanii install gootanii tuma itti fayyadamuu qofaa galatoomaa nu hordofaa subscribe godhaa deebi'ee dhufee jira galatoomaa warri nu eegdan akkuma isin jedhee subscribe gochuun dagatina hadda wanni nu wal barsiisnu waa'ee WhatsAppiti WhatsAppin kenna akkamitti akka bifa haaraan bifa garagaraa akkamitti gochuu dandeenya akkamitti dark mood irratti yookaan immoo tiyu bifa adii kana akkamitti gara gurraachaa yookaan immoo ija keenya kamiin gochuu dandeenya amma fakkeenyaaf kiyyaas biratti WhatsAppin kiyyaa yoo barreeffamu buluu jedha buluudhaan mudhisaa asbira chat ka jedhu buluu mudhisaa waan garagaraatu jira amma keessa deemee xiqqoo irra isiniif dabarsuu yaala so isa kanniin jechuudha kunam fakkeenyaaf kaamma isin garsiisanii buluu ka jedhu kana amma reeditti deebisuu danda'a reeditti yoo deebisu amma WhatsApp kiyyaa yoo laaltan keessaa bahee isin garsiisaaf duuba deebee so amma ka duratti sun akka argitan kana ready ta'ee jira bakki kunni ready ta'ee jira diimaa ta'ee jira jechuudha dhiifama diimaa ta'ee jira akkasumas wantoota biroo kan akka fakkeenyaaf yoo anas biratti waan akka yeloo fayyadamee fakkeenyaaf jedha yoo fayyadamee jedhee amma WhatsApp kii bira yoo deebinu laal gubbaan isaa screen kiyya akka argitu kana screen kunniin akka jiruun yeloo tahaa yookaan boora tahaa so kun WhatsApp kanatu qaba waan akka malee bareedaa argitu ammas universal ka jedhu kana keessa deebitanii as biratti navigation bar ka jedhu kana argitanii navigation bar kun amma fakkeenyaaf andeemeetiin maalirra kaayaa ke kalara light blue kanarra kaaha light blue kanarratti argitanii amma notificationin ki yoo dhufu akkasi dhufaa jechuudha fakkeenyaaf yoo gubbaa kanarraa notification yookaan message namni na ergee gabbuhu bakka kanarratti akkanatti dhufaa jechuudha buluu saniin dhufaa buluu laayitii saniin dhufaa kan biraa mootiyyuu fakkeenyaaf
chat drive ka jedhu kana jira inni sun amma fakkeenyaaf purple irra yoo kaa'e kalara purple keessaa filadhe yoo kaa'e jedhu waan inni fakkaatu ilaaluu deemtanii so waan babbareeda garagaraa argitanii keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii so kun jechuun waan akka malee ajaa'ibaati keessa deemaatii ilaalaa isinis settingiidhaan garagaraa qabaa wantoota garagaraa like wama asbiratti argamu qaban hundatu asbira jira fakkeenyaaf amma asbira dhufee an akkanatti yoo ilaaltan wannaa kiyya jijjiiruu danda'a like irra kaachuu danda'a kamuu fi kiyyaa barbaade kanniin so waan babbareeda qabaa isin keessa deemaatii yeroo qabaattanii irratti wanna jechuu dandeettanii fakkeenyaaf dark mood ka isin jedhu sun amma light deemira jira kun amma kana irraa baastanii dark mood irra yoo keessa nama fakkeenyaaf yoo jennee kalara garaagaraatis qabaa kunoo kalarri garagaraa custom color ka jedhu kunilleen isaa transparent ka jedhu kunilleen kalara garagaraati an amma dark irra fakkeenyaaf kaadde whatsappin kiyya ka duratti adii argitan sunu akkana gurraacha tahaa jechuudha kun amma ija namaatiif doktoroonni wannoonni garagaraa namoonni garagaraa doktoroonni dhiifama keessaa ba'u kootiif akkanatti yoo itti fayyadamne fakkeenyaaf akkana yoo goone staatusaa keenya akka barbaannetti kennee namoota hagamtu staatusaa kiyya arguu qaba eenyufaata akka arguu qabu filattanii isin kaa'uu ni dandeessanii so waan ajaa'iba babbareeda qabaa kanaafuu galatooma waan nu hordoftaniif keessa deemaatii waan cufa adda baasadhaa laala bakki mootiyyuu linkii kana WhatsApp keessan jalqaba balleessuu qabdan ka duraan qabdan san balleessuu qabdanii yookaan immoo tiyu uninstall godhuu qabdanii yoo uninstall gootanii booda kana balleessitanii kana immoo tiyu Play Store irraa argachuu hin dandeessan wanna isinii himuudhaaf an hadha barbaadu tokko kana keessa deemtanii settingiidhaan kanneen isinii sirreeffattanii hin argattanii garuu WhatsAppin kun kan argamu wantoota garagaraa irraa dhufa so kan argattan video kana jalatti linkii isinii kahaa linkii sanarraa download gootanii yoo san hin taane immoo tiyu Telegrama gruupa kiyyaa linkii isaa achirra isinii kahaa isa tuttaniitiin Telegram irra isin keessaa join gootanii yeroo garagaraatti waan asirratti hin baane cufatu achirra bahanii Telegram irratti bahanii Telegram sanirraa argattanii Telegramni sun immoo tiyyuu appii WhatsApp kana ittiin buustan isinii anatu achirra isiniif kahaa linkii san isa klik gootanii download gootanii install gootanii akkanatti isinii dhufa akka malee bareeda muuziqaa garagaraa asirraa banuu dandeessanii as gubbaa akka argitan kana muuziqaa banuu dandeessanii kun osoo bakka biraan deemin asumarraa bantanii ilaaluu dandeessanii yoo barbaadan immoo asuma keessatti irraa bahuu dandeessanii fakkeenyaaf airplane ka jedhu akka moodii airplane qabaatu yookaan immoo akka namni WhatsApp keessan isinin argine osoo daataa keessan on ta'ee jiruyyuu WhatsApp keessan akka of ta'u yookaan immoo tiyu namni message isinin ergine isin namaaf hin ergine gochuu dandeessanii moodii ajaa'ibaa qaba so keessa deemaatii waan garagaraa laalaa waan babbareeda waan ajaa'ibaa qaba kana akkasitti download godhachuu akka dandeessanii fi bareeda waan bareeda ammallee kalarri isaatis ni bareeda namaanis waan garagaraa irraa adda so kanaaf ijoolleen keenya waan kana akka like technology faana deemnaa WhatsAppin durii moodiin qabu yookaan staayilan qabu kan ammaa kun immoo tiyu bifa haaraan 2020 irratti gad dhufee so kana jala deemtanii akka isin hordoftanii waan bareeda ta'ee isinitti mul'achuu akka inni danda'u ija keessaniif fayyaa keessaniif kaan irra moora akka inni bareeda ta'e abdiin qaba galatoomaa waan nu hordoftaniif subscribe gochuun dagatinaa galatoomaa isiniin jedha